Oduamem biyyi guddoon baa giddu galeessaa Saudi Arabiyaan lammiileen biyya alaa qabeenyaa akka qabaataniif heeyyama gooteetii jirti. Mootummaan Saudi Arabiyaa gurraandhala 22-26 irraa eegalee lammiileen biyya alaa biyyattii keessatti bakka kamittuu mana lafaa fi qonna akka qabaatan ifatti heeyyamteetii jirti. Murteen seena qabeessi kun qaama mul'ata 2030 kan caasaa diinagdee biyyattii jijjiiruuf kaayyeffate ta'uun ibsameetii jira. Qabxiileen ijoon maalii gaafii jettuuf naannolee abbummaa lammiilee biyya alaa fi dhaabbilee biyya alaa guutummaa Saudi Arabiyaa Riyaadii fi Jidda dabalatee keessatti qabeenya bitachuu danda'u jedhameetii jira. Inni lammaffaan gosa qabeenya mana jireenyaa, qabeenya daldalaa, lafa industirii fi qonnaa bitachuun ni hayyamama. Inni sadaffaan sadarkaa addaa Makkaa fi Madiinaa magaalota qulqulluu Makkaa fi Madiinaa keessatti qabeenya bitachuu kan danda'u musliimoota qofa yoo ta'u, garuu labsiileen haaraan kun naannolee kanneeniif sirna qajeelfamaa ifa ta'e diriirseetii jira. Bittaa hunduu karaa waltajjii diijitaalaa ofiisaa qabeenya Suudii jedhamuun qofaan kan raawwatamu yoo ta'u, seerri haaraan kun daangaawwan ciccimoo kanaan dura turan guutumatti ni haqa jedhameetii jira. Lammiileen biyya alaa Saudi Arabiyaa jiraatan mana ofii akka bitatan ni taasisa. Inni lammaffaan investoroota idil addunyaa pirojektoota gurguddoo Saudii kan akka NEOM irratti kallattiin akka hirmaatan ni taasisa jedhameetii jira. Sadaffaan gabaa qabeenya biyyattii haalaan ni kakaasa. Waltajjii haaraa qabeenya Suudii foddaa diijitaala tokkichaa fi ofiisaa lammiilee biyya alaa Saudi Arabiyaa keessatti qabeenya bitachuuf sirni kun gurraandhala 22-2026 irraa eegalee ifatti kan eegale yoo ta'u, adeemsi isaa baay'ee ammayyaa fi iftoomina akka qabu kan taasise yoo ta'u, odeeffannoo bal'aa waa'ee itti fayyadama isaa fi adeemsa bittaa armaan gadiitti kennameetii jira. Ergaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa viidiyoo kana share like gochuun nu faana yoo buutan odeeffannoolee jajjaboo kanaa fi kan biroos nu jalaa waan argattaniif baay'oo TikTok jala seentanii YouTube keenya subscribe gochuun akka nu hordoftan dhaamsa keenya. Viidiyoo kana share like gochuun nu faana bu'aa. Inni jalqaba akkaataa adeemsa itti jalqabu akka abbaa qabeenyaa irratti kan hundaa'udha. Adeemsi bittaa eenyummaa bittaa irratti hundaa'u sadarkaa sadiitti qoodameetii jira. Jiraattonni abbootii iqaamaa yookaan lakkoofsa iqaamaa isaanii waliin kallattiin marsariitiin Suudiin properties irratti iyyachuu ni danda'u. Ulaagaa qabaachuun isaanii hatattamaan sirnichaan ni mirkanaa'a. Inni lammaffaan namoota jiraattota hin taane dursa digital ID imbaasii Suudiin biyya jiraatan irraa argachuu qabu. Sana booda waltajjii irratti itti fayyadamuu danda'u. Inni sadaffaan dhaabbilee biyya alaa dura waltajjii investii Suudii irratti galmaa'anii lakkoofsa daldalaa Unified Number 700 argachuu qabu. Inni biraa immoo adeemsa bittaa tartiiba tarkaanfii isaa qabeenya filachuu naannawa teessuma lafaa zoonii muudamaa waltajjii irratti ormaaf hayyamame adda baasuudha. Inni lammaffaan iyyata bal'aa qabeenya lakkoofsa sanadaa fi ibsa bittaa karaa qabeenya Suudii guutuudha.